Mootummaa Itoophiyaa meenarra dhageessaa osoo laaltee gartuu rakkoo suudii keessa xiyyaaraddaan kutuu kan keessuu kanneessa osoo jedhaa jirtu nabbiyya geggeessa warri suudii keessaa siin taane bineensa kan halkanii guyyaa dhabanii qilleensa cinqamaa jiranii hidhaa suudii keessa wanni har'a ta'u borseenaa galmeessa atis waan hojjetteen achi gubbaa teessa galatoomii hedduu galchite kaleessa har'a maddaan kuttee gaafii siif dhiheessa kunoo ni dhageessa lubbuu guyyaan bahu iyyaa walii labsaa yaa namni dhagahu iyyaa walii labsaa yaa namni dhagahu iyyaa walii labsaa yaa namni dhagahu kan ormaan dubbannu hambisila hambaa ati maa calliftee barri kun ni darba mee kottu ilaalii dhugaadhaafi soba gaafa sana garta rakkoo dhibbaa of gaafatta maaliif jira hangoo gubbaa suudiin daangaa dartee alana nu jibbaa hamba kan gargaaruun nurra goote dhibbaa irra caalaan dubbii waa'ee bishaan abbaa summa sirii qabdi suudii minaa gabbaa onnee dhabnus dubbiin nu sossobti sombaa hidhaan suudii keessa ibidda ajabaa gubaan halkan guyyaa qullaa nama dhaabaa ijoollee sabiyyii dorganaadhaaf abbaa